warra Qorontos sitti kan barreeffame isa lammaffaa boqonnaa 4:7 irratti deebi'a. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:7 namoonni kamiyyuu sagalee waaqayyoo akka nafaan dubbistan. Ammas nuyi warri wanta gadi jabeessa akkasii fudhanne kuni akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan waaqayyooti. Karaa hundumaa rakkannaa garuu badduu hin baanu. Waan goonu wallaalla garuu abdiin kutannu. Ameen. Mee al takka sagalee keessa dhageessaatiin afaana jedha. Ammas nuyi jedha. Warri wanta gadi jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa supheeti. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan waaqayyooti. Harka kee ofirra kaa'ii kan eegu jedha. Humna gararraa jedha. Kan waaqayyooti jedha. Nama simbiraa immoo harka qaba. Siin kan eegu jedha. Humna gararraa jedha. Kan waaqayyooti jedha. Maatii keessan immoo bakka harka ol kaafadha. Maatii koo kan eegu jedha. Humna gararraa jedha. Kan waaqayyooti jedha. Humna gararraa kan eenyuuti? Raajaa humna gararraa kan eenyuuti? Halkan kan eegu, guyyaa kan eegu, ganama kan eegu, ba'uu kan eegu, galuu kee kan eegu. Humna gararraa kan eenyuuti? Kan waaqayyooti. Harka kee ol kaafadhu, mataa kee irra immoo kaa'i. Anaan kan eegu jedha bareechaati. Humna gararraa kan waaqayyooti jedha. Jabeessa ameen jedhaagaa. Jalqabaa kaasee wal jaallachuun akkuma kanammoo amanamummaan waan baay'eedhaan mataa waldaa kiristaanaa Kiristoos mataan haadha manaa immoo abbaa manaa kutaa baay'ee barsiisaa waan hundumaatti himaa dhufee lakkoobsa 7 boqonnaa 4:7 kana gubbaatti immoo nuyi warri wanta gadi jabeessa akkasii fudhanne kuni akka qodaa supheeti. Amin jennu akka maali? Qodaa suphee. Garuu maal fudhanne? Waan gadi jabeessa fudhanne. Nuyi garuu maal? Akka qodaa supheeti. Nu keessa garuu maaltu jira? Waan gadi jabeessatu jira. Mee akka irra kaawwadhaa. Ani akka qodaa suphee yoon ta'e iyyuu jedha. Innana keessa jiru jedha. Gadi jabeessa jedha. Yoo ramantan sakan. Arraan booda gaa bakka gatii kee madaalle si kaaseera. Namni gatii isaan beenne of cabsaa of gata. Yeroo baay'ee namni saawwa gabaatti geessu namni buna nagadus isa jalqabaa maal beekuu qaba? Gatii isaa beekuu qaba. Meeqaan oolee amma haalli gabaa meeqaa beekutu irra jiraata. Gatii isaan beeku yoo ta'e sabiyyi 100 gurguru 50 gurgura. Baay'inaan namni gatii isaan beenne yeroo ammaa kanaa ijoollee waaqayyooti. Beelofnaan bor waan qufan ittiin fakkaatu. Rakkannaan bor waan darbuuf ittiin fakkaatu. Namni baay'een gaa'ilatti gaafa galu karooraan miti. Yoo rakkatee maaltu na gubadhee itti galaa. Booda garuu gaafa rakkinichi darbee of ilaalu. Waan haaraatu ta'a. Waan darbu dabarsuu dadhaba. Har'a garuu ergaa tokko sii qaba. Gatiin kee guddaadha. Bakka siin malletti, iddoo siin fakkaannetti, umuriin kee, jireenyi kee cabee nafin. Sagalee guddaan harka mirga ol kaafadhaa. Gatiin koo guddaadha jedha ayyaati. Eenyu fakkatee hin beeku. Har'a waaqayyoo tilmaama kee ol kaasa. Gatii kee ol kaasa. Eenyummaa kee ol kaasa. Harka ol kaasa namni gatiin kee guddate duwwaan sagalee jabaadhaan kan koo gatiin koo guddaadha jedha ayyaati. Gatii kee jechuun bifa kee jechuu miti. Gatii kee jechuun amma hojjaan kee ga'u miti. Gatiin kee jechuun furdina keen qallina keen hin murtaa'u. Phaawulos akkana jedhe nuyi waan gadi jabeessa fudhanne garuu nuyi maali? Qodaa supheedha.
Garuu maal fudhanneer? Waan gati jabeessa maal taaneer? Fudhanneer. So maalidha? We are very expensive. Gatiin keenya ol kaadha jedhe. Nama sabira keessa laali kan koo gatiin koo baay'ee ol kaadha jedhani. Barammaa kana kan rakasee nama duwwaan xaafiin dabaleera. Gabaan dabaleera. Sun dabaleera kan rakasee namadha. Ani garuu amma erga tokko si qaba. Warra irra jirtan waajjiratti, lafa hojjettanitti, lafa baratanitti, lafa nagaddanitti ergaan si qaba. Gatiin kee ol ka'ee argama. Bara gatiin midhaanii dabalee gatiin nama rakasa. Warri sammuu qabdan argeeffadhaa. Bara gatiin horiiyyuu dabale oolaan dur birrii 500 bitan amma 10,000 galeera. Bara gatiin horiiyyuu dabale gatiin nama rakase. Achitti dabalu du'e indu'e dhamee darbamaa jira. Achitti dabalu turru akkas ta'e namni bara dhimmatti hin qabu. Irra kase namni garuu ani marra waan raaja. Ati rakasne. Ati gadin buune ergaan si qaba asii baatee gatii kee ol ka'ee argama. Yoo namni obbartan duwwaan sagalee jabaadhaan gatiin koo dabaleera jedha ayyaati. Eeyyee gatiin namaa iyyummaatti waan dhalatteef gatiin kee gadi waan ta'u. Inni si keessa jiru murteessaadha. Buddussaati amiin jedhaa. Nui qodaadha garuu maal fudhanne? Waan gati jabeessa fudhanne. Qodaa suphee gaafa jennu namni qodaa suphee baatuuf namni bira distii sibiilaa baatu tokko miti. Qodaa suphee akkuma argitan hin darbattan akkuma argitan lafan keessan. Nam beeka durii bishaan tokko jira mana keenya gajjallaa muummeenna ganna okkotee meeqa caba ammallee nafe hin darbe barrisaa. Okkotee beektu ishee qaban finyoo keessa baatanii baatan jechuun kan achi dhufe illee ni bu'u akkuma yoo beektar kan agarsiisa. Eeyyee beektu ni ree finyoo keessa baasanii dugdatti baatu kufaneen nama maal taati hin cabdi. Inni kaan bishaan waraabanii laga dhaqee achitti gatee gala. Sirma sirri miti. Utuu isa jaarkaanii ammaa kana ta'e yookaan doolaa sadan kana ta'e hin cabaa. Maaltu isa cabse? Suphee ta'uusaatu isa cabse. Phaawulos maal jedhee waan gati jabeessa fudhanne malee nuyi akka qoda maaliiti? Supheeti. Inni nu keessaa dhibeennaan cabuu dandeenya. Harkool kaafattaa nama tokko nama Afrikaan qaba. Barana namni isa si keessa barbaada. Laataa diivaanaa sakiyaaboo. Mee bareecha amiin jedhaa. Fakkeenya tokko isin fudhadhu. Aayilaandii kana nuyi isa keessaa barbaanne binne moo qodaa isaa barbaanne binne? Maattan sabaa utuu bishaanni kun keessan jiru ta'een barbaanna. Harkoon laakas ergaansii qaba. Barana waaqayyo waasi keessa ka'a. Mootummaa Itoophiyaa miti mootummaa addunyaatu si iyyaafata. Harka kee mirgoot sagalee jabaadhaan wanti gatii qabu na keessa waan jiruuf jedha ayyaati. Anis baran jiraadhu jedha ayyaati. Biyya lafarratti iyyuu jedha. Gatiin qaba jedha ayyaati. Nama 30 oliif ganama kana waaqayyo atof hin barre nama barbaadamaadha. Atof hin beektu gatiin kee guddaadha. Qoricha godheensi kaasa jedhe waaqayyo. Harka kee raas maqaa kee amma abbaatti ani Mitiku Yadeta maqaa keeti. Gatiin koodha. Amma biyyitti madaala miti jedha raashii laba. Gatiin koo guddaadha jedha ayyaati. Hallelujah. Amin jennu. Aayilaandii nama ija nama kana dura teesse kun aayilaandiin Prime Ministerii keenya fuuldura taa'u saduwwaamo isa bishaan qabuudha. Kan barbaadamu qodaa isaati moo isa keessaati? Inni keessaa kun filatamaadha. Garuu maal godha jettan akka aayilaandiin kun fuula gurguddootaa dura teessu godhe. Amin jettu. Inni keessa hin jirre duwwaan saammoo atushin tibeetii sana dattanii hin jiru. Miilaan malee harkaan fuuchuu sirriitti tola. Hin tolu maaltu ta'e keessaa dhume harkoon laakaas faarfannaan dhumeera nama baay'ee keessaa. Ilaa kan itti harkoon kaffadhu wanti gati jabeessi
Kan keessa dhumeera, kan kee garuu maqasu itti siifa dabalamu. Ol ilaali sagalee jabaadhaan wanti gatii baasu na keessa jira jedha ayyaati. Inni amantaa haadhi kee yoo si cabsite ati nama cabu miti. Abbaan kee yoo gatii kee gabbuuse ati amma abbaan keetti si madaale sana miti. Because isa si keessaa namni hin beeku. Amin jedhi bareechiti. Eenyu bakka ta'e hin beeku. Barana waaqayyo albuuda barbaadama si keessa awwaallata. Nama sibira ilaalte amin hin jedhin waa tokko amma nana minnaa jedhi. Akkuma aayilaandiin kuni irra jetamu raafee shintibeeti keessa jiraachuu raafee fuuldura taa'e sittis waaqayyo guyyaarra kana waa guuta waa sitti dabala. Amen. Eenyuun akka ta'e hin beeku. Farfannaa tokko si keessa kaa waaqayyo. Raajummaa addunyaa kana sochoosu si keessa kaa waaqayyo. Sagalee jabaadha wanti gati qabu na keessa jira jedhiyyiti. Yaa. Amen. Namni waan gati qabu mana isaa keessa yoo ilaaltan yeroo baay'ee mana nama kamii gaafatattan kan achi abbaate teessu maalidha? Shinii bunaa minire? Shinii bunaati. Yoo cabde gabaarraa amma bita waan ta'eef waatti hin fakkaatu. Mucaan dhalate iyyuu 5-7 daaka waatti hin fakkaatu maatiitti. Hin cabee hin bitama jedhu. Amin jennu waan tokkotti hin fakkaatu. Garuu warqee qalabatii namni harkatti baasee kararra kaa'een deema. In deemu gurrattuu yoo jiraate amma namni maganaanya kana gaafa ga'u isuma gurrisaa kan isaa ta'e iyyuu harkaan chekii gochaa deemu. Jirachaa deema. Gaaf tokko yeroo mana waldaa jalqabaa kireessine gara birri 100 wayifuu baadheen deema nama furtaanee deemna lamasiin deema animo kaartoonitiin birri baadhee deema kiraayii manaa kennuu dhaqaarraa isheen gara shoolaa garasiidha. Warri nama furii maal kooti birri harkatti eegu anoo gidduun deema hammattuutu na booddee jira shakkiin koo maal birri guddaa kan baadhu silaa eenyu duwwaa beeka. Wanta gati qabume kabaja qaba. Wanti gati qabume gaardii barbaada. Wanti ayya ina manta laata. Eenyu fakkaatu beeku waaqayyoon baraname gati kee ol kaasa. We are not. Hallelujah. We are very 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 expensive. Hallelujah. Arka mergol kabara sagalee jabaadhaan gatiin koo guddaadha jedha ayyaati. Olara la bayala badiabos. Amen. Maatirikkiitti kuftee isaan hin madaalamu. Mucayyee isaatti dhalattee isaan hin madaalamu. Buddeen gaarii nyaanne isaan hin madaalamu. Inni si keessaa albuudi caalu Yesuustu si keessa jira. Bakka achuusti andi soo bareechisa geedhaan Yesuus na keessa waan jiruuf jedha. Ani gatiin koo jedha. Baay'ee guddaa jedha ayyaati. Akkana dhagaa Phaawulos nuyi warri waan gati jabeessa akkasii fudhanne kun akka qodaa supheeti. Kana kan eegummoo humna gararraa kan keenya utuu hin ta'in kan waaqayyooti. Maal eega? Qodaa sana eega. Ameen. Maal fudhanne? Waan gati jabeessa fudhanne. Amin jedhaa kaa. Mana keessan keessatti qodaasin fakkeenyaaf qodaan shittoo qodaasin shittootti arraga namayyuu ofitti biiftanii baatan utuu shittoon sun keessan jiru ta'ee hin urgaa'u. Amma garuu shittoon sun keessa waan jiruuf qodaan saayyuu maal ta'a? Maal taatan? Keessa maaltu jiru? Keessa maaltu ture waan ta'eef? Shittoo ture waan ta'eef. Arkoon lagafattaa ilaata. Eenyu akka ta'e baraname shittoo sanatu si keessa jiraata. All nation. Nama kamitti abbaa mana duwwaatti minim nama kamitti lafitti dhaabattee nurgaa. Suuqiitti bantee nurgaa. Hojiitti jalqabdee hin nurgaa. Jirtaa qaxaleen nama ol kaatee dhaabattee anis addunyaatti urgaa'uudha jedha ayyaati. Jedha raajaa anis addunyaatti urgaa'uudha jedha ayyaati. Eeyutamane torbanni kun utuu keessaan bahin utuutu jirtu namni biraan dhufee alaqaan ta'u. Utuutu jirtu namni biraan dhufee bulchaan ta'u. Waaqayyo ijoollee koo gatii isheen ol kaasanaan jedheera. Nora
qodaan wanti urgaan keessa taa'u ina jaa'u maaltu urgeessa isa keessaatu urgeessa. አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወትን ባንተ አምሮ የፍቅር ብዛት አችልም ልገልጣ አንተን ካገኘው ጀምሮ አንተን ባየን ኬኛ ሲምቦን ከንፈ ኤርገኑ ኢየሱስን አርገኔቲ ባየን ኬኛ አሳ ካምበሬ ነመት ካን ደበለምኔ ኤርገ ኢየሱስን አርገኔቲ ኮተራ ኤኙ ፈከቴን ቤኩ ነመቶ ረከበጀሜ ሲባ አሜን ወቶ ኩፍራዳ namni waajjira keessa muudamu gaaf tokko muudamarraa bu'a sirma sirrimin gaaf tokko tu maqaa innamu gaa bulchaa akka biyya kanaatti aanaa ta'eeti innaa baay'ee walitti dhiyaannaa baay'ee wal gaggaafannaa beektu gaa dhimma waa meeqaaf walitti dhiyaannaa gaaf tokko bakka ta'e deemnee liiftii keessatti wal agarra liiftiin sun immoo qacarraate anaaf isa duwwaa fuute Anna na dubbise wayo nan ani wana simide qaba yerotin angora ture lakina minen jede garu wante mona didera nani wanta sana duwa na didena mal fin jede betta den nan namni betta walar gaay amin jennu walar ganamne arkol kas kan ol bay gadde biya kan mulati dokata war ganama kana garu gatin ke sala dabala dem ay indi det amin jettuat gatiin nama wayyaa bareedaa uffachu wayyaa gatii guddaa uffachu miti abbee gatiin nama wala dalabaati abos mi bareecha min jedhi kaati amen dhaggeeffadha hojjettoota waaqayyoo baay'ee beekan kan miillan qabne kan namni barbaadu kan harkan qabne kan namni barbaadu kan ijiyyuu nagarre kan amma caaltoon tokko jirti raajir namni mana ishee balbal wal caccabsee ta'a abbee lagaafa seen deemtu namni jaamummaa ishee ni ilaalu abbee isa keessaa ilaalu kottu baran ergaa tokko si qaba baay'een barate gale atimmoo waaqayyo waasi keessa kaa'ee nyaata addunyaa si godha soora addunyaa si taasisa harka bal'ifadha sagalee jabaadhaan gatiin koo dabaleera jedha ayyaati amma ammaatti kan rakastan abbaa manaa biratti fira biratti nama biratti gaditti kalalamtan sagalee guyyaarra kana booda waaqayyo waatti minaan jedheera qodaa suphee yoo taate yunnisi keessa gadi guddaa waan ta'eef warqichi gadi hin bu'u alburisi keessa gadi hin bu'u waan kana ta'eef har'a ergaa tokko sitti ma lafa dhaabattutti gatii kee tolka ilaalama amin jennu qodaa supheedha qodaa suphee jechuun eegumsa barbaada qaba barbaada dubartiin qaba eeleen beennee ji'a lamatti sadi bitti isheen qaba beettummoo waggaa sadiitti tokko irratti nyaatti maaltu murteessaadha qabaatu murteessaadha qodaan suphee maal barbaada eegumsa barbaada qaba barbaada dubartiin ulfii gaafa garaatti baattu akkuma argiteen tokkaati mucaatu keessa jira waan ta'eef akka isheen itti adeemtu amma to asirraa anamana isheen utaaltu qasettee buuti sabii samaaliif keessa maaltu jira mucaatu jira dhaggeeffadhaa mana baankis dhaqaa hiriira makiinaa siriiraa garaatti baatti taanaan garaatti agarsiisaa deemti namni taraa jedhuun jira hin jiru amma ji'a sagal mucaan keessa jirutti taraan hedduu dabartee milkoofti sirminoo deenyaan hin jiru taraa kabaju gaafata garaa jira taanaanoo beetti waan ta'eef dattee dhaabatti dargaggeessa qolee qotatu gabbina dhabu'ee kottuu taayyeedha arkollaa akkas gargaarsi qaba wanta itti namni iddoo si laatu waaqayyo har'a ganama si keessaa kaa'u lekkee min jedhati nama jaaf maatirikii haa ta'u intiraansii haa ta'u yookaan immoo digirii kee dippiloomaa kee haa ta'u maastersii kee haa ta'u guyyoota kana booda hojii guddaatu si barbaada labsiin labsa waaqota kan naan jedhe gatii ijoollee koon lafaa kaasa naan jedhe waaqayyo yaa fakkeenya tokko fudhadhaa bismaarri utuu si waraanee maal ta'a teetanasii taa'aminiire qoricha dhabeen nan maal ta'uu danda'a tottoruu danda'a raamma'uu danda'a sirriidhaam
Macamni qulqulluun akka jedhu waaqayyoon nama uume erga nama uume booda maal godhe jedha hafuura jiraataa itti baafate jedha. Hafuura akkamii? Hafuura jiraataa. Namni gaafa hafuurri jiraataan kun keessa bahu maal ta'a? Du'aa ta'a. Saboota gaafa nama awwaalan maal jedhu biyyoorraa dhuftee biyyootti deebitan. Harka ol gansi qaba. Bora ta'u har'a ta'u. Nama bara hundumaa salphisaa ture qoricha ta'utu gidduu kana jira. Ransi deebi'a. Ati abbaa faadha nama si kabaje duwwaaf eebban taatu. Warra maqaa kee balleessaa turaniif ji'a kana booda eebbataati argamta. Yoosefi warra sa gurguraniif minaan safare gidduu kana nama maqaan ishee badee maqaan maatii ishee badee jira akkanaan jedhe waaqayyo gatii kee baranan guddisa siin jedhe waaqayyo. Sagalee guddaadhaan gatiin koos gatiin maatii koos dabaleera jedha ayyaati. Sagalee jabaadhaan ameen jedhagaa. Amen. Wanti gadi jabeessi tokko ija ulfinaatiin ilaalama. Tokko farat wanti gadi jabeessi ilaalcha warra kaanitiin namni ni ilaala. Ni ilaala. Amin jedha. Bakki iji namaa yeroo dheeraa ilaalu bakka kamiidha? Bakka waan gadi jabeessaati. Amin jedha akka. Fakkinya ta'uu sini fudhadhu. Mee ol ka'itis maal keessa ol ka'i. Boonsaan warqee uffata yoo jenne mucaanni malkaamuun immoo birrii uffata yoo jenne kan namni yeroo dheeraa ilaalu warqeedha moo birriidha? Warqeedha. Ammam gaa giraamii meeqa ta'a meeqaan bitatee sirrimin sirriidha. Eenyu bakka ta'e hin beeku. Waaqa akkasiin jedhe ija ulfinaatiin ilaalamta de waaqayyo. Nurasa naabisu. Sirminiyaa namni waan gadi xinnoo ilaalaa tura moo waan gadi jabeessa ilaala? Waan gadi jabeessa ilaala. Amin jennu salbaajji namni badaatti hin cannaqamu waan gadi jabeessa yoo ta'e garuu namni godama gubbaatti waaw. Sirmin waaw. Eenyu bakka ta'e hin beeku ganama kana waaqayyo ilaalcha namni si qabu ilaalcha haalli si qabu ilaalcha kaleessaa waaqayyo ganama kana nan jijjiira jedhe. Waaqayyo warra amin jedhan kanaaf dachaa naa taasisi. Laataa diyaasa jaa. Wanti gadi qabu ija ulfinaatinitu ilaalama. Amen. Amma waan si gaafadha. Qabalee dhaquunii fi waradaa dhaquun tokko miti. Qabalee tokko miti man narkaa walii. Dhaggeeffadhaa. Kifila katamaa deemuuniif waradaa deemuun tokko miti. Prime Minister bira gaafa deemtan gana bizuu prosesaalle. Warra ganda bira kun garuu ammanatti badaan rakkisu. Hamma darajaan guddatu itti dhiyaachuun ulfaata. Amma ergaan sii qaba. Amma taajilaan mandaraa kunis kottuun naa kadhodhaa. Kunis kottuun naa kadhodhaa. Gatiinsa gaafa dabalu garuu ganaa gastaa hosii jira. Ganaa daaqonni haasofsiiftaa. Wame kacha. Arkul kafatta lama sadi gatii keen dabalate waaqa. Min barichime ani qorichan ta'e medhaame yaati. Ina manta barana akkuma argan sin argatan. Sigaleera akkuma argan dhufanii sin qabatan. Sibira ga'uun kana booda bizu process. Ay. Namni galeef sagalee jabaadha naa ta'eera yaati. Amen. Warqee warra baasan aniga miidiyaa dhumara argi badaan beeku boolla meeqa qotanii minire sirrimin bira ga'uunsaa baay'ee ulfaatu in ulfaata rakkina meeqaan bira ga'u gaafa argatan garuu gammachuu miti. Amen. Aniga warraacha bara 2000 asii kaasee karra kaasee nama amma garuu gooftaan waaraa jiraan jedheera. Asii akka baataniin xinnaa guddaan ija salphinaan sin ilaalu ija ulfinaan ilaala. Yoo kana mantan la waaqayyo la kan argaa jira si ilaala waaqayyo fuula keerra kaayila kattiin xadhag ija ulfinaatiin an ilaalama jedha ayyaati. Simboon
bareedinni surraan ganama kana nan jedha inni Asteer irra kaa'ame sirra nafa kaa'amu. Ija kabajaatiinitu ilaalama. Yaa waaqayyo Asteer irra maal kaa'e jedha simboo ulfinaa kaa'e jedha. Mootiin gaafa Asteerin argu inni maal godhetedha Asteer mooticha maal godhetedha innaasifatte jedha. Maal goote innaasifatte maal innaasifte beektaa hayyaana waaqayyo irra kaa'e innaasifatte harkoon lakaafatta xinnaa biratti guddaa biratti gaafa si argan barana laphee keessaa wawwaawwaltumuu jalqaba. Kabarootu wal'uu jalqaba waaqayyo kannaan jedhe har'aa jalqabdee ija salphinaatiin in ilaalamtu sin jedhe waaqayyo. Gaafa gatiin kee dabalu namni ija salphinaan sin ilaalu ija hin taaneen sin ilaalu ija ulfinaan sin ilaalu. Ameen. Lafa hojjetutti amma irraatti akka sareetti tuffatamaa kan turtan borganama kaasaa qabadhaa. Daayirektarii haa ta'u itti gaafatamaa haa ta'u si ilaalee jennaan ija kaleessaatiin sin ilaalu. Harkoon lakaafatta waaqayyo ijoollee koo ceephaamteen ceephoo jalaa baasanaan jedhe. Akkana Yesuus ija ulfinaatiin ilaalamtarraa jalqabdee siin jedhe. Kosmootiksii waan ofitti faaltee miti waan qullaa kee agarsiiftee manaa baatee miti. Yesuustu sirra ulfina ayyaana isaa surraa isaa sirra kaayeetu xinnaa duratti guddaa duratti. Namni gatiin guddaa namni ayyaanni waaqayyo irra jiru wanti gati jabeessa ta'e yeroo hundumaa ilaalcha ulfinaatiin ilaalama. Ameen. Kottu barri dhufaa jiru barakeeti. Kottu 2017 situ marcuma irra ta'a. Kottu 2017 situ nama ulfinaa ta'e ilaalama. Harka keenya furannan sagalee jabaadhaan ija ulfinaatiin yeroo ilaalamu dhiyaateera jedha ayyaati. Kana booddeeme si dursee namni hin kabajamu. Kana booddeeme xinnaa duratti guddaa duratti waaqayyo kadhe gatii kee ol kaaseera jedhe. Namni baay'een barii ilaalcha gaarii hin qabu. Ija ulfinaatti ilaalama. Tokkoffaa Phexros 2:6-7 yoo tun dubbisuu danda'a dafee ergate. Tokkoffaa Phexros 2:6-7. Tokkoffaa Phexros 2:6-7. Caffata qulqullaa keessaa kunoo dhagaa mataa golee qajeelchu safo'amaa isa gati jabeessas xiyoon keessa jedhaaka xiyoon keessa nan kaa'e inni isatti amanatu immoo iyyeellaw kan jedhu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gati guddaa qaba. Warri itti namanneef garuu caffanni qulqullaan akka jedhutti dhagichi mana jaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Harkoon lagaas namoonni 2016 ammara tuffatamtan kana booda isin malee waan qajeelu. Waaqayyo yoo achi nama dhabde laa na argadhaan mucaa keeti. Harkaan langafattu ati. Dhagichi inni warri mana jaartuun tuffatan dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Bareechi sagalee jabaadhaan dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e jedha ayyaati. Dhaggeeffadha warri gimbanyaa beeku baay'inaan tarree kana waan biraa kaa'uu dandeessa. Lafa elli gafa geessu garuu waan boca qabu barbaadde. Sirriidha. Kanaaf akka jedhe barreessa Phexros. Kunoo dhagaa mataa golee qajeelchu safo'amaa isa gatii jabeessa xiyoon keessa nan kaa'a. Kan isa taman immoo maaliin ta'u iyyeellaw isin warra tamantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warra itti namanneef garuu caffanni qulqullaan akkuma jedhutti dhagichi mana ijaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e. Harkoon laakafatta abbaan si haa tuffatu maatiin si haa tuffatu sagantaa kana booda lallaba kana booda waaqayyotu dhuguma natti hime kana gatii kee dabala. Ameen. Akaleessa ija taraan hin ilaalamtu. Dhaggeeffadha namni baay'een wayyaa gaarii maan uffatin namni ilaalee tuffata. Sirma sirri miti.
namni baay'een ilaalcha gaariin qabu namatu laalema simboorra dhaba rakkoon lakafatta ila giddu kana waaqayyo wanatti meera soddaa biratti fira biratti maal biratti kana booda hin kabajamta harkoon gadda sage jabadan barri tuffatamu jedha barri yeellau jedha irraa kaase jedhiyyiti narratti hojjetu jedha ani gatiin koo guddaadha jedha ayyaati inamanta eenyuun akka ta'e hin beeku siiwwaa qajeela siiwwaa toora qabata waaqayyo waatti mi waartiraa jinaan jedheera lafatti dhaabatteetti abbee jallaa sirraju jalqaba no sodaatiin arra gatii koo bareen baa jedhaanii ameen dhagaa warri mana jaartuun tuffatan sun dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e ameen jedhaaka ani dhagaa guddaa gati jabeessa xiyoon keessa nanka inni maal qabade gati guddaa qaba marqul gafadhame ani gati guddaa qaba ayyaati jadi dubbadhu sho waaqayyo wanatti meera ija ulfinaatii yeroo itti ilaalamtu dhiyaateera namni tokko nyaata gaarii nama laata garuun kabajamu joo garaansa qulqulluu garuu ulfinan qabu nama yaada garuu ulfinan qabu beetani nama akkasii baay'ee nama dhimma garuu namni hin tuffata maaltu irra jira seexanatu aguuga afurrama yeroo baay'ee gafarraayyuu maal jedha akka namni ishee jibbu gooneedha argola anumarra waa tokko sirti raaja asii qabatu namni mee deemsa keessi ilaala ameen mudiidhaan deemtee mini ulfina sirra kaa waaqayyo anyuun akka ta'e hin beeku nama jaa waaqayyo maaddii keen ulfinatti geeddaranaan jedhaayeraa me bare chage jabadan anko gatiin ko dabaleera jedha ayyaati waagae camiro albalus yande rela baba halle ya waaganke hamma bifake dimatte gurrachofte mini isa si keessaatiin madaalama yes softi amma namni ittiin furrii baafatee gatu kanaan utu warqee martan eessa keessu softi tidham qabdan eessa keessu iddoo guddaa keessu nire maaliif softiidhaaf moo isa keessa jirtu eessaange iddoo guddaan baraname faarfannaatti dur barreessee curtume sila iddoo guddaan sigaa hamma immoo liiftiin isaa gadiin deemu ol deema in jalqabdaa ammasii baate waaqayyo wanatti meera bara hiriyyaan kee goota wayyoo ati ol baate haleluyaa etta sagalee jabaadhaan waagaa'ee cammiroo albalus yaande labsi maatii kee bakka bu'i gatiin koo dabaleera jedha ayyaati alle amen gatiin kee gaafa dabalamu xinnaa guddatu ijol finansi ilaala ija maaliin ijol finaa amen የተቀባ ሰው nama yaana nama waaqayyo baay'een keessan hamma yaadanii min gaarummaa yaadaniyyuu ulfina qabdan gaarummaa yaadaniyyuu namni takka ijol finansi ilaala hamma garuu waaqayyo guyyaa irraa kana booda ergaanni dubbadhu naan jedhe ija ulfinaan ilaalamu naan jedhe waaqayyo wanti gati jabeessi maaliin ilaalaman jedhe ija ulfinaatiinitu ilaalama lammaffaa waan gati jabeessaaf iddoo caalutu filatamaaf iddoo kamii iddoo caalu amen mesiniyyuu iddoo caalu jedha waajjira kamis deemaa bakka kamis deemaa marcuma gaarii yoo jiraate fuuldurri eewudha qabama isa iddoo laana jiruuf qabamniire kutaa lammaffaa qorontos ja'a kudha ja'a hanga kudha torbaatti tokkoffaa qorontos 5:1 hanga 13 dubbachuu dandeessu
akkana jedha 17 iddoo biraatti immoo isaan keessa adeemaa itti gargar ba'as wanta xuraa harkaan maaliin godhinaa hin qabinaa wanta xuraa harkaan maaliin godhinaa hin qabinaa mee isa 5 tokkoffaa Qorontos 5:1 isa jiru itti dabala lama namoota waldaa kiristaanaa keessa jirretti faraduun hojii kootiree warra waldaa kiristaanaa keessa jirretti immoo isin hin faradanire caafanni qulqullaan isa hamaa hojjetu of keessaa baasaa hin jedha warra waldaa keessa jirretti garuu waaqayyotu faradaa'edha amin jennu isa hamaa of keessaa maal godhaa baasaa isa hamaan bakka hin qabin jechuudha warra waldaa keessa jirretti garuu eenyutu faradaa waaqa farada amma kee maal tokkummaa obboleessi koo waldaan naqu abbaluu koo waldaan naqu abbaluu akkas ta'ee abbaluu maal ta'ee jallaan kana ta'ee sun kana ta'ee tunire isaanitti eenyutu farada waaqa farada warra waldaa keessatti eenyutu taa'ee irratti mari'ate irratti dubbata jalsoonni waldaati harka mirga ol kaafadhaa isa booddanaa har'a jalqabdee iddootu siif ilaalama ammas ka duukaan sagalee tokko baasa lafa sagaleen kun dhaga'amutti biyya sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti lafa sagaleen kun ga'u hundumaatti namoota gatii utuu qabanii bakka gatiin qabnetti yeroo gubaa jiran namoota gatii utuu qabanii bakka isaaniif hin malle jiraachaa jiran maastersii baatanii digirii baatanii PhD baatanii nama waaqayyoo ta'anii gola ta'anii bo'aa kan jiran sagantaa kana dhagaa kan jiran maqaa waaqayyoo isa jiraataatiin jedheera iddoon caalu biyyi caalu hojiin caalu wanti guddaan wanti ulfinaa har'a jalqabee harka waaqayyoo isa jiraataatiin sii qophaa'eera. Harka bitaan mirgarra sagalee jabaadhaan iddoon caalu naa qophaa'eera jedha ayyaati. Waaqayyo kan jedha namni qajeelaan nama qajeelaa waaqayyoo qamadii caaluun quubsa jedha. Maal caaluun? Qamadii caaluun. Isa sadaffaa in abdatama wanti gadi qabu in abdatama harka bal'ifadhaa nan abdatama jedhaa. Fakkeenyaa fi dur namni buna ciratu maal abdata? Buna abdata ni re keeshaan manan qabanan gurguradha. Sirma sirrimi amma namni meerkurii wayii qabu taa'ee maal jedha bara meerkurii kana gurguradhee naman taadha maal abdata? Gatii isaa abdata harka ollaa kaafatta bara namooyi Afrikaa si abdata. Warri keessan jirre amin iyyuu jedhe mataa irraa sinaa warri keessa gaafadhe immoo harka bal'ifadhaa sagalee bareeda isaatiin ani mucaa abdatamudha jedha ayyaati. Maatiidhaa fedhaa. Biyyaa fedhaa nan abdatama jedha ayyaati. Ameen. Namni ijoollee isaa 20 yoo qabaate mucaa abdatu qabaa mucaatti dhimma hin qabne immoo hin qabu qabaam kun illee nama taatu kun garuu nama taati tokko abdata tokko garuu kun farruma nama ta'uu hin qabdu jedha harka ollaa kaafatta ati garuu mucaa isa abdatamuudha. Nama san biraatiin akka maatiin keessa abdachaa jiru jedhaani ati nama abdatamuudhaa jedhaani. Ilana nama nama yoo numa dhukkubsatan illee maal jedhu beektaa mucaan koo jira yoo numa du'an illee maal jedhu mucaan koo jira awwaala koo bareechee sirma sirri miti mucaa tokkoon qaba uff harka ollaa kaafatta laata waaqayyo kanaan jedhe kana booda in abdatamta tokkoon diddelaa keessaan qabduuf mee warra abdatamtan biyyaaf waldaa kanaaf in abdatamtaati bareechamee an mucaa abdatamuudha jedha bareechaati. Namni maal abdata? Waan gatii qabu abdata moo waan gatii hin qabne abdata? Nama biraatiin gatii qabda yoo ta'e hin abdatamtaana jedhatti naa himaa. Anammani waldaa yoon tureyyuu maal yaada faarfannaa hin faarfatu waan ta'eef waaw hin faarfatu. Sagantaan banu waan ta'eef waaw hin banu. Wanta adjustmentii kan meeshaan silas waan ta'eef bakka nan abdata. Sabinsa maaliifi itti amaneera hin danda'u waan ta'eef. Mee Filemoon tokko lakkoofsa 11 hanga 14tti Filemoon tokkitti kutama tokkitti qaba. Eenyu nu dubbisa laata kana atu namni tokko dubbise bareedaa 11 kaasee. Innis dur siif dhimma kan hin baafne ture.
innis dursiif dhimma kan hin baafne ture. Amma garuu siif anaafis dhuguma dhimma kana kan baasudha. Dhuguma dhimma kan baasu ishi isa deebisee gara keetti ergeera. Garaan koos isa duukaa dhufeera. Ani illee wangeelaaf jedhee yeroo ani hidhamee jiru kanatti qooda kee akka inni anaaf hojjetuuf of bira tursiisuu barbaadeen ture. Eenyuun akka ta'e garaan maatii, garaan waldaa, garaan biyyaa kana boodame si abdata. Akka de Phaawulos of birayyuu tursuun barbaade. Garuu garaan kosa duukaa waan jiruuf. Garuu wanta namanuuf. Ameen. Mucaan kun dur biyya sanatti nama waa hin baafneet, nama dhimma hin baafneet. Dur jedhame chuma irraa maal jedha? Innis dur siif dhimma kan hin baafne ture. Mee bareechaa min jedha. Nama durwaa namni gaafa yaaddu fajajaatti jettu waaqaalta tokko ajajaa godhe geessa. Harkollaa gaas. Eenyu fakkaatu hin beeku. Dursi tuffatu kana booda immoo si malee waan ta'u. Dur dhimma kan siifiyyuu hin baafne ture. Amma garuu anaafis siifis dhimma kan baasu. Nosin biraatiin ati nama abdatamu akka taate beektaa jedhan agaafadhaa. La ba me namni me sagaleen guyyaa irraa kan qotte akka balleeffadhaa. Kana booda nan natu jijjiiruu irratti. Dheeressi kan talaafuun bira dabarsi. Sagee jabaadhaan ani gatiin koo dabaleera biyya kanaaf waldaa kanaaf maatiin keessaa ba'eef an nama abdatamaa jiruudha jedha ayyaati. Haallee! Mee min jedha bareechaati. Amma boontu